ilmi namaa sheeka ta'ee surree baafatee sagaraa godha. Waltuu rabbumaa jedha. Poolisiin Harargee keessa jirtan Islaaman jedhu Kiristaanan jedhu Maamma Bayaa waggama takka mana hidhaanuu kaaya. Kuma dhibba naa galchaa ni fincaa'ee ilaantiin dhugaa jedhe waliyaadu billaahi rabbi isa haa qajeelchu jedha. Taphatina ishee Maamma Bayaanuu eegale. Mee waytii waan nama rabbi irraa dhagahuun beekanii atiin kun waytii kadhattu du'aayin teellee waytii garii hin qeebalamti. Waa hedduu argee aboo nama sanii du'aayii godhi lafeetiyyaa. Mee rabbi haa qajeelchu jee katmii rabbi haa tolchu jee inullee katmii rabbi haa tolchu isallee katmii rabbi haa tolchu maan gartuu ati umraa fiddee akka nama tokkootitti erga umraa deebi'e inuma hammaatee maal ilmi namaa sheeka ta'ee surree baafatee sagaraa godha. Walciyaadu billaahi rabbi haa qajeelchu jee abboomee maal taate ati akiraa irra duniyaa naa wayya jee bar nabi waan jedhan اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا الرياضة كنا دنيا نقولين جاني بر قربان دنيا قفا في الأجر آخرات إيسجي كما ربنا قلجا نفنجايا إلان دين دوغا جدي والعياذ بالله ربي سحاق جل تجي آمي سليكي ياجي إيميل فتيا قربان قرأت ديما جرون قرتني وانا دام سلوما من بابا يانيف أبو رب ما جدا قاتا ورى هرر اللي جنة warri Harargee milkaaya shaamiin birollee gorsan milkaaya ulamaa'iin gorsite mee haamil koytu garuu rabbumaa jedha poolisiin Harargee keessa jirtan Islaaman jedhu Kiristaanan jedhu Maamma Bayaa waggama takka mana hidhaanuu kaaya rabbumaa jedha Dhiisaa miskiina ajiraatu sirraa dhiisa lakkaa manuma hidha maali beeytaa lafeetiyyaa maal argatan hidhanii miskiina kana abbaa ilmooti jaartirra amma isin mucaa keessan kanarraa isin hidhan isinitti tola. Lakki mucaa nyaata garbuu nyaataan jiru midhaan nyaataan jiru fiyuuzii sammuutu gubatee galgalaallee jimaa ganamallee jima sa'aatii matakkan qabu jimarraayyuu ammootiin haa taa'u wanni guddaan namni akkasiisan goone jime tokkessa godhe abboo manuma hidhaa du'aayii goraafi islaamummaan jaalattu aslii kiyya diinii hin jaalattu islaamummaan jaalattu isan jaalattu yoo isa jaalatte manni hidhaa fokkataare manni hidhaan ta'u. Lakki haa taa'u waan akkasanii antanuman naa mul'ate aslii kiyya wallaahi rabbi haa hidhaan taatu hidhaan hin taatu hidhaa nama sheekatii miti nuti diina keenya fuunta manyaanu hidhaan ulfu azaaba bar hidhaan nuti maal jenna beeytanii amma biisa jedhan rasuulli rabbii gaaf tokko waa fokkate namni kun gosa ebaluu irraa dhalatuun gosa ebaluu irraa bahuun jedhanii wanni Harargeellee komannu hin jiru Maamma Bayaanii ulamaa Harargeellee wanni komannu hin jiru maaliif gorsa dide xiqqaan gorse guddaan gorse ulamaa'iin gorse shaamiin obroo gorsa dide rabbillee quraana keessatti nama yoo gorsitanii eeganaa ammoo isin dide homaa ammootiin isin hin miidhu isin hin dararu yoo ofii keessanii qajeeltanii dhiisa kanaaf irra guddaan jimaa jalaa dabarsu jimaadha gurbaa waan akkasiisa godhe halkanii guyyaa walitti dhaabee jimaa ammoo hirriban qabu kanaafuu komatina warra Harargeellee ulamaa'illee komatina waggama takka hidhamu poolisiin Harargee rabbumaa jedha Kiristaana Islaaman jedhu mana hidhaa waggaa tokko nu hidha rabbumaa jedha nu hidha isa barbaanne nuti hidhaa wayita jennu isa barbaanneeti nageenya isaa barbaanneeti fayyummaa isaa barbaanneeti bari islaamummaa waan guddaadha maqaa sheekaa qaba fagana dubbanne malee nama biraa soo taate dubbanna asli kiyya sagaraa gattaa'e bar waliyaadu billaahi jijjiiratu maqaan feesbuukii jijjiiramuu fi dide maqaa san jijjiiratu atuu fi akkami keessatti ana dhukkuba xiqqooti maalitti si dhukkuba lafeetii yaa filannollee filannee geessine bar eenyuu filattan wanni kun hin baduu isii qalamni namarraa hin baduu isii maali baduu inni eenyuu filattan aslii kiyya waan taateeti amma akka nama hin beekne godhatta kennu maqaa isuma doktora Abiyyi maqaa biraa kan filta sila warra danqaraa keessa deemee ammoo rifeensa akkana gadhiisu kana filtaadhe kun ammoo sila qubaan farramna warra barumsa hin qabdu bar jarri zamana ammootiin namni biirii walii galutti jarri achi keessa deemtee dhokaasti danqaraa keessa deemtee dhokaasti maal sii godha aslii kiyya
in argine ati bara Dr. Abiy waamee jirattiin amaamaa irra uffistee rifeensa paarlaamaa seente hin saalfadhe jala Oromoo maa jedhee tunni maal gooti biyya akkamitti akkana bulchanii beekumsaan bulchanii namna Dr. Abiy beekumsaan bulchaa jira waan nu godheetii mi lafa nuu kenneetii miti nyaanyaa nuu kenneetii miti maal gootaati yaa bulchu eenyu si bulchare Sheekha bari jarri badhaadhiisa akkanatti wannoon jedhina halkan dhufanii manaa isin fuudhani. eenyutu fuudhaati eenyu fuudha gaafa rabbi ruuhii fuudhaati maal taati ati dhiirummaa keetii si jaalanne bara duraaniitu akkatti haasoitu haasawa kee ilaalee si jaaladhe gaafa duraaniitu gootummaa qabadda. No, waan illee yoo ta'e biyya namaa jiran waan godhe jiru aan nageen akka haasaa kiyyan dhaabbatee sababa namatti ta'uun barbaadu baran. Yoo ta'e illee qooma kiyya waan dubbadha malee amma asirratti isin haasofsisee miira keessa isin galchee osoo boru isin booda waa taatanii sababa isinitti ta'uun barbaadu. Karaa nama miidhurratti isin wajjin wannoo harka isin hin dhabu. Haqarratti yoo taate homaan taatu haqarratti yoo falmattee haqarratti duute homaan taatu lafeeti yaa numartuu Oromoo mi Oromoo filannoo haqaati miti kaasammuun kiyya filannoo haqaati eenan amanne. Ani Dr. Abiyyiin filadhe lafeeti yaa geeffadhe dhumate. Bakka isin ka isin ta'e filattanii miti warra kaan ta'e mootu maqaan hin arrabsina. Ishi ayyee. Nullee keessan isinii kabajaa isinillee kennan nuu kabajaa jechumaaf. Diini maa gootan jecha. Egaa nuti amma warra biyya bulchuu mormu deeggarraa. Amma naaf isin Oromummaa Islaamummaa biyyooma walitti qabna malee poolitikaan nu deeggarru garagara wal danda'uu jedhama akkatti namni yaada garagaraa walitti dhufee waliin haasa'uun kun wal danda'uu jedhama isinii galee. Akkasumattuu waliin arrabsinu kaayoo ati siyaasaa biraa qabaattee an siyaasaa biraa qabaadhe islaamummaa irraa waliin buufu nama Dr. Abiy yoo daggafe namni gariin islaamummaa akka waan hin qabneetti ilaala. Kana ammoo ati waan biraa yoo daggafte akka waan ati islaamummaa hin qabneetti an si ilaala. Ilaalcha akkana haafu ilaalcha akkana ta'uudhaan qabu maaliifi waan sunnaa tahee jennaan hubadhee jennaan filadheemi siillee atillee hubattee jennaan filattee miti maarree kanaaf jecha islaamummaa irraa wal baasuu hin qabnu nuti. Filannoo yaada abbaati. Si gale moo si hin galle? Waan barbaadde filachuu dandeetta. Anillee waan naa ta'e yaada kiyya filadhe. Atillee waan sii ta'e filatte. Oromummaa waliin qabna islaamummaa waliin qabna. Garuu wal taanee isin dorgomaa turtaniyyuu mi garamiin filattan sila? An dorgomaa amantii islaamaati an. Jechuun baaleen bakka buutanii dhiyoo kana sharaatoon hin turre. Suni dhimma ammootiniin waliigala Itoophiyaati. Dhimma waliigala Itoophiyaatiif. Ka dhiyoo kana sharaatoon turtan summoo? Dhimma waliigala Itoophiyaatiif waan amma dalagame aga Dr. Abiy ammootiniin filame maaltu dalagame maaltu hin dalagamiin jechuu daftarri naa kennamee pirezidaantii mana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irra naa kennamee daftarri kiyya akka jedhaa bara irra deemee ilaale bishooftuu dhaqee ilaale wanciraa dhaqee ilaale biyya irra deemee ilaale maaltu hojjetame ka waggaa 2 hojjetamee jira ka waggaa 3 hojjetamee jira ka waggaa 1 xumuramee jira maalitti jirti biyyi maraa keessa deemee ilaala ka Oromiyaan xiyya sani ammootiin bakka bu'aa bakka bu'aa dhimmoota Islaama Itoophiyaati. Bakka bu'aa hojii erga Dr. Abiy filamanii hojii Oromiyaa keessatti hojjetame bakka bu'eetiniin nama turizimiidhaaf filameedhaan turizimiidhaaf bakka kamtu dalagamaa jira kamtu hin dalagamin turizimii daawwataadhaan moo daawwachiisa Turizim Itoophiyaa lamo Islaamiki bakka bu'aanana ka filatame inna turizim Oromiyaa fi Itoophiyaa akkamii asli nagayaa nagaa alhamdulillah fayyaa baga jiraatte ka baga walumaan jiraadhu sa'aatii kana gahuunu waan guddaadha kana moo alhamdulillah shukriin ka isaati شكرين كيساتي فارو ربي قلتنا الحمد لله
علي بن أبي طالب كجو Eshi. الدهر يومان جدا وقانكم قويا ملا مجد فيوم لك ويوم عليك قويان تكسيف تاتي قويان تكسيرت تاتي غافا قويان سيف تاتي سن هم بطرانيني وان انتاني نجتيني كيري كيسا وجدو وان الندامويني كيسا دلقدو جي غافا قويان سيرت تاتي فتنان ستي دفته فتنا سنرت أبسي فإنك تؤجر عند الله أتي ربي براهيم من دي فامتاجي أكنا موكنا مت Akkana. يوا دكنا هلكني صداتين ولكن دكنا قلبي صدات قلبي نما دكنا يو دكني هلكني فجري بيودان ديما دكني قلبي يو فجري بهله إندي موبيك واني أمو دكنا قلبي دي بسو ذكري ربي تي تا ربي تي قرآن بيك أكنا موكنا مت Akkana. أكنا دنيان توني مدرسة دابيك مدرسة يولين اتبرت أمير رئيسي نجنان زمانا أستاذ نيسي قدرة نمني إسي براتو درسان إسي نجنان أنو مافسي المنامات أكنا وكنا Akkana. كنا في ويومي وانين سينجو دا بربادي لما واتا كسيبا ربو واجيتي يسلي واسينجو إلى غربا تكون بيتا في شيكو غوب باجي أنين تكو دي بيتا رامي إن بيتا Sheeka gobbaan beekee saahiba. مال الرتي سايبا بي ربو باجي إلتي مال الرتي سايبا بي نمتيجي نما سايبا ولين كاجاني كويا كيابا نما جالتي ولين كاجاني Balu berarti saya malah beti ya be. Sheeka gobbaa saahiba ijoollee biyyaati. Baay'ee wal jaalan. Aya ka wal jaalatuun akkasuma ta'ee lafeetiyyaa jaalalli biyyaallee eega qabaattan biyyooma walitti qabna arsooma walitti qabna kasantaru islaamummaa walitti qabna marree jaalala biyyaa sanillee waan eegutu jira jaalala islaamummaa waan eegutu jira jaalala oromummaa waan eegutu jira oromootti edda safuudha beeyti islaamummaan sandaran nammootiin safuu eeydi marree lafeetiyyaa gurbaan dimlaayitii kana beeytaati dimlaayitii kana وان سنتيف وصاحب البيت يدرى ما في بيته جان وامنا إساء أبما تبيك وامنا إساء كيس جيرو وامنا كيس جيرو ستو بيكام أنا وان تيف نما تكو بيكي أمال إساء اللي بيكي ولين بيكي جان أكسا وان تيف وان جالال بيادي يقول لي إراسو سيسي ناسر في الدليل بيتي ياسلي waan safuu biyyaa cabsu waan safuu ammootiin oromoo cabsu waan safuu islaamummaa cabsu waan safuu ulamaa cabsu waan safuu gandaa cabsu ina jechiisii naanaa sosiisii naala beetiyyaa taarikni hamaadha taarikni beeytaa nama maaru yoo toltuu dalaydellee simarraa haasayama yoo badduu haasoytellee lafa siitaa kana waan ta'eef haga dandeettee gorsibee aga dandeettee mee obboleessa keellee kaddamadhu warra keellee haateellee kaddamadhu jeeyimme fira keellee kaddamadhu jeeyimme ollaa keellee kaddamadhu jeeyimme mee ufii walloltee dura ufitti deebi'i jeeyimme mee jeeyimme aslii kiyya mee jeeyi nu gammachiisime awoo nu gammachiise akka jeeyini jettaa foon jettu hin jedhaan aayaa qurxummii ol darbame mooraalii makiyyaafuu haaluma jettanii baay'inni aslii baay'ee jira. Qurxummii ol darbaa isiniin jedhan moraaliif. Qurxummii ol darbaa isiniin jedhan warri as jedhi jirtan qurxummii guyyaan kamisa. Namni si jaalata beektaa. Wallahi si jaalata. Dhiba keddaa yoo ati jette illee wallahi guyyaan kamisa dhugaadha. Dalagaan namaa wiixataa fi kamisa ol fuudhamti jedhan. Maa kamisaaf wiixata bichaa guyyaa biraa ol hin fuudhamtu? Lakki ol fuudhamti. Wiixataaf kamisa addatti ol fuudhamti jecha hallanyaa. Hallanyaa ol fuudhamti jecha. Kanaaf rabbi ol isin haa fuudhu afoo gurbaa san gorsibee rabbuu baay'ee asli eega saahiba taate. Aloo jetta mana jira. Gurbaan nama hin baaru dhalgine.
rakkasiisa. Sheekaratti guyyaan kamisaa waa ol darbaa ka jara nama kumaaf dhibba afuriin jirtanii nu saalfachiisina maal taatan du'aayi. Kee bara isinumatu beeytaa jettee nu daashifte haa ta'u haal godhare haal godha waan godhantu jira. Anna keenya isaatiin fiduu sodaadhe dhiisee bara. Akkasanii lafeetii yaa garaan haadhaa burree jechuu argitee miidhama. Burree bara silii haal godhatee rabbi du'arraayyuu jiraa baasa jirarraayyuu du'aa baasa. Jaartiin nabiyyootaa taatu garii warra ibiddaatii bara. Ilmi nabiyyootaatu warra ibiddaatii bara. Abbaan nabiyyiitu warra ibiddaatii bara garii. Abbaan Ibraahim warra ibiddaati. Nabiyyanaa Ibraahim. Haal taate ati haal taate. Dubbii kaata sii galte. Siin galle amma. Jarana sheekaa qurxummii isin qabatanii sheekaa qurxummii ol darbuu diddanii. Sinamni kuma lamaaf dhibba ja'a kun uummata waa takka hin qabne jira. Haadha kullu nafar miskiin. Ani arguu iyyuu bara qurxummii maalii jettan kana geemii maalii taphatan kanallee takkaan beeku wallaahi takkaan illee beeku akkuma taphatanii.